Farancha barsiifna qubeedhaan jalqabna wallaalli habaatu katabna dubbifna wallaalli dukkanaa ija qalbii doomsa barnoota filanna isa jiru ibsa. Assalamu alaikum akkam nagaa jirtanii har'a lakkoofsa barannaa lakkoofsni biiliyoonni tokko dijiitii meeqa akka qabu akkasumas miiliyoonni tokko kumni dhibbaa kumni kudhan meeqa akka qabu walumaan laalla. Garuu jalqaba maal gochuu qabdanii hundi keessanuu subscribe gochuu qabdanii jechaadha. Kanoo mallattoo ammas agarsiisu kana yoo akka kanatti diimaa ta'ee jiraate gara daalachaatti haga deebi'uutti jecha irra tuqattaniiti. Daalachaan ta'a ishii fuulduraa tanallee ni tuqxan ishii bilbila tanaa isa olii irra kaa'attanii armaas immoo laayikii kanallee tuqaas niin jedha waan sinirraa hir'isuu hin qabu. Kanaafuu gara barumsa keenyaatti ceena. Akkuma argaa jirtan lakkoofsi biiliyoona tokko dijiitii meeqa qabaa? Dijiitii 10 qabaa jecha. Lakkoofsa abbaa 10 jecha tokko yoo lakkoofne duwwaa akka argatan kana duwwaan kun duwwaa 9 jecha. Lakkoofsi tokko irra dabalamtu meeqa ta'a walitti? Biiliyoona tokko ta'a jecha. Kanatti miiliyoonni tokko immoo lakkoofsa dijiitii 7 qaba. Akkuma argaa jirtan kana duwwaa kun 6 lakkoofsi tokko kana wajjin walitti miiliyoona tokko ta'a jecha. Katti aanee jiru immoo lakkoofsa mana 100ti. Manni 100 lakkoofsa dijiitii 6ti. 100 jechuu barbaaddus 199 jechuu barbaaddus akkasumas 200 300 400 500 jechuu barbaadde lakkoofsa kana lakkooftan duwwaa fuulduraa kana duwwaan kun abbaa 5 ta'ee ka fuula duraa 9 ta'us 8 ta'us 7 ta'us walumaa galatti abbaa 5 taanaan duwwaan kun yookaan immoo lakkoofsi fuuldura jiru duwwaa ta'uu dhabullee 5 yoo ta'e meeqa ta'a? Mana 100 ta'a. 5 ol yoo ta'e 7 yoo ta'e miiliyoona takka ta'a. 10 yoo ta'e biiliyoona takka ta'a. 10 ol haga 15 illee haga 18 illee ni jiranii isaasan ammaaf waan nuuf godhan hin qabanii biiliyoona tokko caalaa hajaarraa hin qabnu jecha ammaaf. Lakkoofsni amma nu hafee jiru immoo lakkoofsa 10,000 jecha. 10,000 kana lakkoofsa tokko kaasee haga 100 jidduu kana jiranitti lakkoofsa meeqa ta'anii? 5 jecha. Lakkoofsa dijiitii 5 taanaan 100 gadi ta'uu lakkoofsa susinii gara 50 ta'uu mala 80 70 kuma fedhe 100 gadi maaliin beekna? Lakkoofsi kun dijiitii 5 ta'uu qabaa jecha. Akkasanii 10,000. Amma immoo kan isin barsiisu maali? Lakkoofsonni kun mana meeqa akka ta'an beekuu qabdan duwwaan kun. Fakkeenyaaf biiliyoonni kun duwwaa 9 qaba. Duwwaa 9 kun garuu mana meeqa akka ta'an beekuu qabdan. Maaliif lakkoofsi duwwaa kun yoo jijjiirame meeqa akka ta'e isinii galuu qaba waan ta'eef. Hayyee. Kadhumaa kun meeqa yoo jenne kadhumaa kun mana tokko jecha duwwaan dhumaa kun hundi isaahu. Fakkeenyaaf akkuma argaa jirtan kana lakkoofsa duwwaa dhumaa san kan mana tokkee ta'e jecha. Mana tokkee jechuun tokko kaasee haga 9 1 2 3 kun tokko mana tokkeeti waan ta'eef hundi isaahu tokko deebi'eera. Meeqa taaree? Miiliyoona ka gubbaa biiliyoona tokkoo fi meeqa? Tokko. Maaliif ishuma dhumaa santu tokko qofa ta'eera waan ta'eef. Ka gadiis miiliyoona tokkoo fi tokko 100,000 fi tokko katti aanu ka gara gadi immoo 10,000 fi tokko jecha. Akka kanatti manni duwwaan dhumaasu yookaan ka dhumarra jiru lakkoofsuma fedhe mana tokko haga 9 lakkoofsa jiran qofa ta'uu hubachuu qabdan. Katti aanu immoo maal ta'a? Mana kurnanootaa ta'a jecha. Mana 10. Kanaafuu meesatti aanu kana hunda isaahuu tokkotti yoo deebisne meeqa ta'are? Meeqa? Akkuma argaa jirtan hunda isaahuu mana 10 kanallee tokko deebisnee jirra jecha. Kanaafuu meeqa ta'are? Biiliyoona 1 fi 11 ta'a jecha.
inni duraa kunis mana 10 waan ta'eef 11 jenna jecha. Akkasuma immoo miiliyoona 1,11, 100,11, 10,11 mana 10 barreeffanne mana tokko baranne jecha lamanuu miti. Kanaafuu amma immoo gara mana 100tti asheenuu qabnaa jecha. Mee duwwaatti aanu kana hunda saahuu isallee tokko tokkotti adeebisnu mee. Inni mana 100ti. Mana 100 ta'uu maaliin beeknaa? Lakkoofsi fuuldura isaa diijiitii 2 fuuldura jira jecha. Kanaan beekna mana 100 ta'uu. Manni tokko dura jira, manni 10 dura jira, inni itti aanu 10 booda meeqa jira ree? Mana 100 jira. Mana kurnootaatiin booda mana 100 jira. Kanaafuu duwwaa kun hundisaahuu mana 100 waan ta'eef tokko tokkotti deebisna. Meeqa ta'a? Akkuma argaa jirtan lakkoofsi kun hundisaa tokko tokko deebi'eera. Kanaafuu inni gubbaa biiliyoona 1,111, inni jalaallee miiliyoona 1,111, inni gadiillee 1,111 akkasuma inni itti aadullee 10,111 ta'ee jira jecha. Mana 100 kana xumuranne. Kan hafee jiru immoo amma mana 1,000ti. Mana 1,000ti. Duwwaa amma argaa jirtan kun hundisaa mana meeqaa ta'a? Mana 1,000ti jecha. Kanaafuu mee isallee hundasaa tokko tokkotti adeebisnu. Hayyi amma tokko tokko deebisee jira. Wanti isin hubachuu qabdan mana 10, mana 100, mana tokko jecha. Mana 1,000 adda baafachaa deemuu qabdanii jecha. Kanaafuu amma meeqa ta'ee jira? Ka gara gubbaa biiliyoona 1,100 lakkoofsi tokko barreessinamii amma 1,111 ta'ee jira jecha. Mana isaanii adda baafachaa deemuu qabdan. Katti aanullee kun kana lakkoofsa miiliyoona 1,111 jecha. Katti aanullee 1,111 jecha. Katti aanullee 10,000 ture duraan. Amma mana 1,000 san duwwaa sun mana 1,000 ture jecha. Tokkotti ammoo deebisne meeqa ta'are? 11,111 ta'aa jecha. Waliigallee. Amma immoo meeqatu nu hafee jira? Mana 1,000 xumuranne miti. Mana 10,000 lakkaa'amaniitti sheennee jirra jecha. Mana 10,000 lakkaa'anitti. Kanaafuu mee duwwaa kana tokko tokkotti jijjiirree kadhumaa sun silaam ofiiyyuu tokkumaa dhiisnee jecha tokko tokko deebisna. Yookaan ka duraa lamatti hin deebisame. Maaliif lakkoofsa duraarraa jijjiirama akka argatu. Hayyi hundasaayyuu jijjiiradheen jira. Kanaafuu mee akkamitti lakkoofsa kana lakkaa'uu dandeessanii? Amma mana 10,000 jijjiirannee jirame. Kanaafuu biiliyoona 1,1111 jecha akka gubbaa. Katti aanullee akkuma kana miiliyoona 1,1111. Katti aanullee 1,111 jechuu hiyya. Ka gara gadi aanu lamni sun mana 10 waan ta'eef lamni kun yoo lakkaa'amu yoo duraan takka turemi lama yoo ta'e meeqa ta'a? 20 ta'a jecha. Waa lakkoofsa lamaan ta'u. Maaliif inni mana 10 waan ta'eef. Kanaafuu 21,111 jecha kadhumaa kun. Amma immoo kan nu hafee jiru mana 100,000 nu hafee jira jecha. Mana 100,000. Hayyee. Ka jalqabaa kana tokko jalqabaa sana jechaadha. Mana 100,000 waan ta'eef lamatti jijjiiradha. Duwwaa lamaan gubbaa hafan immoo tokko tokkotti jijjiiradha. Meeqa akka ta'u walumaan laallaree. Kan dhumarra jiru mana kurnanootaa waan taateef dhumattee jirti jecha ishiin. Inni itti aanu immoo mana 100,000 tokkotti isa lama deebiseen jira. Isaan kaan immoo duwwaa lamaan san tokko tokko deebiseen jira jecha. Kanaafuu meeqa ta'a? Ka jalqabaa biiliyoona 1,111 fi
111 ta'a jecha. Katti aanullee 1,100,000 fi 11,111 ta'a jecha. Gara gadii immoo 100,000 ture duraan. Amma mana dhibbaa waan ta'eef tokkisu 2 deebi'ee jira jecha. Kanaafuu meeqa ta'are? 200,000 fi 11,111 jecha. Akkanatti xumurannee walii galle. Amma gaa waan miiliyoona gadi xumurannee jirra waan ta'eef miiliyoona 1 tana gara 2 jijjiirannee duwwaa isaa amma argaa jirtan kan ammoo qalama irra jira kun ammoo gara 1tti jijjiiranna. Meeqa ta'a yoo kana jijjiirannere? Ka jalqabaa gaa biiliyoona 1 fi miiliyoona 1 fi 111,111 jecha. Katti aanu immoo miiliyoona 2 fi 100,000 fi 11,111 jecha. Kanaafuu har'a barnoota gaarii akka argattan abdii qabaa. Hiriyoota keessan namoota warroota barataniif illee shirша godhaa fi maaliif jennaan lakkoofsa kanaa sirriitti kan hin beekne baay'eetu jira waan ta'eef ani sagantaa kiyyaa asumatti xumureen jira. Hagaa jumaata lammataa yookaan immoo barumsa keenya lakkoofsa lammataa walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf jiraadha. Barancha barsiifna qubeedhaan jalqabna wallaalli habaatu katabna dubbifna wallaalli dukkanaa ija qalbii doomsa barnoota filanna isa jiru ibsa. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabna dubbifna afaanuma keenyaan katabna dubbifna.